Makki okay akkuma saage sirgeeffadhe. Warra kaanii erga hin danda'amu ta'e jashan jildaa ta'anii erga kan warra kaanii hin danda'amne kan mucaa miskiina haadha abbaa hin qabne birrii kiyyaanoon sitti kenne viizaa nan baasaa hojjetta way maallaqa deebisi jennaan nu diddee kan mucattii kana already tikkeettii mureefiyaa viizaa sana sirreessiitii waan akka duraan ulaagaa guutinaa ergitutti guutinaa ergi please kan mucattii biiftuu jechuudha. Kun sagalee sirrii miti. Sagalee sirrii miti. Akkamitti. Amma maal goote beektaa? WhatsAppii kootii irratti gadi tuqiitii sagalee kana naa ergi. Anamma siifan ergaan. Dhaggeeffadhu amma gamatti namatti. Qoy amma sagalee ka biiftuu sirreessiyettee kun akkamitti sirrii miti? Sirrii miti kun ofumaa waraabbattee lafa kaawwatte malee kun sagalee WhatsAppii kootii irra jiruu miti. Yoo WhatsAppii kan kootii irra jiraate jedhe gadi tuqiitii naa ergi kun ammuma amma siifan banaan. Ayyee gaxuqi ergiif. Gaxuqi naa ergi sagalee kan. Haa edhiin WhatsAppii kee. Naa ergi WhatsAppii kan koon qabdaati. Okay. Guyyaa qabaabar guyyaa waraabde guyyaa ni qabaabar. Guyyaa qaba yaa. Guyyaa isaa san telegiraamaan na erguu dandeessa. Ilaalte sagalee nani qabaafi ture galagalee zooree tun ilaalle bar zooree. Habibti inshallah dhugaan namaa immoo in tura malee addunyaa irratti guyyaa isaa san screenshot gootee na erguu dandeessa. Anaa asirran maxxansa. Yaa siin ergaani. Ya Rabbi ya Allah. Video waraabeetii ergi. Namni tokko yoo badii qabaatee jedhe ibalu badii qabda jedhanii dubbii sallaalan moo akkami? Akka seera kennaatti. Kanuma miti? Yoo badii qabaadhe jedhe anatti murame ibalu badii akkana qabda waan akkana kana maan godhin jedhe abbaan ofirraa haasa. Gaafa ana ofirraa haasa'ee jedhu dubbii kana voice wajjin waan jiru marraja harka qabu wajjin lafisni kaayira. Sanirraan darbatamee inni ammoo waan angaafadhe san dhiisanii wanti biraa haasa'amuuf sila ajandaa biraatu barbaadame moo? Bar wanti ajandaa biraati miti sagalee kana. Wanti arreefu gaafataa turellee. Hin ergine amma sagalee amma isiin anillee sagalee qabattee baaste kan. Okay sagalee nama na ergameera. Akkamitti jedhe? Biizaa kana baasee jennaaniin biizaa kana jala jira sagaleen kun jechuudha. Biizaa biiftuu kana jala jira sagaleen kun. Erga biizaan ba'e yeroo tokko biizaan kuni kaansil haa godhamu jettee daftee arjanti achumatti natti deebifte. Achii kaatee ammoo sagalee biizaa kana deebiftee sagalee kana natti ergite. Namni tokko wanti kaansil haa ta'u jedhamee galchita yoo haqa koof dhugaa koo barbaadde oolmaaniif hirkoo dubbatu jira bar. Viizaan hin baane inni dubbatu jira mini dubbii isaa dura ficcisiisneetti foozoo kaansil godhee kan jedhu maali utuu viizaan tokko hin bahin kaansilii ta'uu hin danda'u. Ni gaafannaa barsanillee ni gaafannaa miree. Okay ijoollee waa'ee seera biyya kanaa beekan naa galchi keessa warra naa galchisiin jecha hirkoo fi oolmaaniin naa galchiin. Inde? Oi kan jedhu. Isaan maal godhan galanii? Isaan maal eengan dabar viizaan isheetu siistama irra jiru. Isaan bar warra akkuma anaatti akka namni koomantii abbaa warra koomantii. Afaan makkii maaliif akka isheen galchuu didde jarasan? Yaa faxaa. Oi makki gaafii tokko sitti qaba. Koottaa galaa nam tokkoon eenyu maqaan? Oi makki. Gaafii tokkoon qabaan. Ati gaafa masiidha walitti nu fiddee nu haasofsiiftu maa inni kee wanni dubbii kana dubbii mata duree kanaa maa inni biiftuudha. Okay. Lammaffaa ammoo ati akka ilmoo Oromoo tokkootti akka nama saba tokkootti nuun haasaa jirtaa miti. Micootan akka nama gargaaru jiru tokkotti akka nama uummata. Eeywa way rakkoo wahii way waasii kafalaa jirra. Way dirqamne wayii jira. Bakka kanaafuu jennaa yoo ni haasofne jennee dubbiima dhugaatii fi waan gara nyaattii qabu. Argitee miti sillee adabaan si dhageeffatanii nullee adabaan dhageeffannee wanti an haasa'ullee adabaan dhageeffame yoo ta'e waliin haasoyna tokko.
yoo sanii miti jenne ammoo wanni waliin nu haasofnu hin jirtu. Oye makki ati ijoolleen gadda viizaa nu ilaalan maaf naa galchuu hin dandeenye. Oye siifin galchaa rakkoon hin jiru obsi. Bara amma Hirkoon olmaan seenaanii. Anamma. Oye si barmasiin jarjari dhaggeeffatu faa. Abbaan dhimmaa isaami dura laal ragaa waan ragaa qabdan dhiyeessitaniiti. Oye mee mucaan ergi ragaa qabu gaaffii gaafanneeti Abdul Baasit immoo baaseetiin kaansil godhee jira je'ee yoo baaseetiin jira je'ee amane ijoolleen tun ni dubbatti. Yoo hin baasne jee innummaa ka dubbatu ta'e maaliifii jennee gaafanna akkasii bara. Ishi hin baasne taanaan inni bar nis hin kaanne bar dura isarraa hubanneetiti san booda ragaa qabnu ijoollee dhiyeessina bar akkasii bar. Masi inni bar amma gaaffii hin xumurre bar isa waliinuu amma ati maakii naan galchine itti natti aarta jeen sii galchee malee bar ganaa gaaffii gaafataa jira bar lubbu. Gaaffii gaafanne makkirra ooluun hin barbaachisu. Viizaa baasee natti jennaan itti gaafanne dura isarraa hubannee hambaan dhimmarraa hubanneeti bar abbaa ijoollee baasee natti erge miti makki viizaan kan hannam arfurii baaseera kaanii maallaqa. Ni gaafanna. Maaki nagaadha jirtu. Nagaa jirra. Ifama isin gaafatin gidduun seenne yaa isin illee nan dubbifne. Ila amma adeemsa tokko isin ani gabaabamatti adeemsa tokko sii kennuu barbaada maakiif tokkoffaa himataa fi himatamaatu jira waan ta'eef himataa ammas yoo ta'e himatamaa Abdul Baasit miti. Gabaabamatti masii gaafii gaafattee maal inni himannaan kee jetteetu gaafii ishiin himatte sana himannaa sana gara Abdul Baasit idde. Viizaan baasee natti erge miti kaansilii godhinaan jennaan hankana salee jedhe. Ishi erga kaansil gootee viizaa kaansilii naa ergiin jedheen naan ergine. Asirratti ani haqati birrii 700 qallaalii miti kan biiftuu qobaa kan nama kaanis qobaa. Viizaan ijoolleen viizaa beekanis anis fiikoo gaafan ilaalu viizaa miti biiftuuf ijoollee shanan kaanillee siisteemarran galle. Akkamitti immoo ani qola viizaa kanammoo natti ergi. Kanan siin jechaa jira. Kana naa gaafadha. Ogguu duraa jechuu qoy dura. Kaansil hareefuun tan ammaati kaansil goote sanii anuu gaaffii sun gaaffii na ta'eeti. Hareefu ati eeksi gootee ergiteef sun maal inni? Kan ijoollee sadanii kan dhufuu hin barbaadani maallaqa isaanii deebiseedhaan keessaa nama tokko kan biiftuu qofa nama ishii kana qofa dhufuu barbaadaa jedhee Keessa. ishee qofa kaa'eef sii galee. Biiftuu keessaa baasii jetteen. Ka biiftuu keessaa baasiiti. Kaan immoo dhufuu hin barbaadani ijoolleen kaan lamaan dhufanii as jiru. Biiftuun immoo hin dhufti waan ta'eef kan ishee sirreessinaa ergii jedhee sagalee kaa'ee fi waa cufa kunoota as keessa jiraachuudha si dhageessisa yoo barbaadde immoo iskiriinii viidiyoo waraabee siin erga waasaappi. Maal sii deebisee inni gizee akkas jettu nati? Na jalaa deebisuu dide. Hin bilbillaa silkii jijjiirra hin bilbilla deebisuu dide. Achumarraan aqeen Naasir Aanoleet dhimma biiftuun beektaa miti kana mucaa hiriyaakeen beektaa miti abdiinii. Viizaa ishii karaa isaan bitee naa deebisaan jiru jennaan yeroo suma sana Naasiriin viizaa sana PDF itti jijjiiree naa ergi. Laal achi keessatti amma suuraa inni nu garsiise keessatti maaltu jira? Biiftuu irratti illee eeksitu jira kan nuti arkine irratti jechuudha. Biiftuu kanin eeksii godheef maakki yeroo sanatti isheen bakka biraa deemuuf jirti miti. Eessa deemuu jirti? Eenyutu nan fudhadha waadaa seenee guyyaa tokko ol seentanii. Uummata gadaa reesturaant? Yes. Kanaafin eeksii godheedheen. San booda immoo eeksii ergiteef booda biiftuun immoo as deebitee nin deema gizee jettu karaa keetiin eeksii keessaa baasii jetteen. Eeksii keessaa baasiiti mucattii miskiinni kun dhufaa jirti. Viizaa ishii naa sirreessiiti osoo hin gubatiin mucattii finnaan jedheen. Guyyaan ati eeksii itti goote hin jiru? Hin jira. Iskiriinshoot godhuu dandeessaa. Itti aansuudhaan immoo ijoollee duba inni ati kaansil keessaa baasii gizeettuun san sagalee kan keessan dhaga'ee jira? Hin jira eeyyeen ishii kana qofaatu dhufa warri kaan maaliif dhufanii viizaan kun maallaqaan bahe miti jennaan warri kaan dhufanii jiru kan biiftuu immoo deemteen jirtu kan ishee qofa sirreessinaa ergiin jedhe dide bilbila kaasuu dide. Biiftuun boorumtii guyyaa isiin ati amma ka guyyaa kaa'ayyee sana akkasitti qabanna. Guyyaan ati kaansil goote kana dura yoo ta'e maal jee inni immoo guyyaa biiftuun boorumtii eerpoortii deemtu galgala
kaansel godhamee jira hundimtuu akka hin deemne itti himii siin jeetin jira siin jee. Injiru. Hatta bilbila yuna jalaa kaasuu dinnaan biiftuutiin Naasir Aanoleetti bilbiliiti itti haa bilbila na jalaa kaasan jiru itti bilbiliiti akka inni waraqaa kana nuu sirreessu itti himii jedheen jira. Akkasi. Qoyme haseena.